Akkam jirtu Moosisaadha. Har'a immoo maatisii Unit 2 Part 2 kan waliin ilaallu ta'a. Isinis akkuma kana dura YouTube keenya subscribe gochaa, viidiyoo keenya immoo like, share gochaa, akkasumas waan osoo fooyya'e jettanii yaaddan koomentii jalatti nu barreessuudhaan akka nu faana turtan isiniin jenna. Taanee kan jiru functionidha. Functionii akkuma amma jenne kana function are special type of relation. Relationuma ta'ee kan second first element or domain or input kan jennuun sun repeat kan hin goone jechuudha. Fakkeenyaaf akkam jechuudha. Kitaaba keessan irra fakkeenya jiru yoo ilaalle fakkeenyaaf functioniin kun iddoo kana jira. Example isa kana yoo fudhanne example 2 fakkeenyaaf 2, 3, 5, 3, 3, 5, 3, 6, 7, 6, 5, 6. Inni kun functionidha moo functionii miti fakkeenyaaf. Functionidha jechuudhaaf conditionii tokko qofa laalla. Innis maalidha? First elementiin repeat ta'eera. Fakkeenyaaf 2 as bira jirti, as bira iddoo biraan jirtu. 5 as bira jira, as bira jira. 3 as bira jira, as bira jira. 3nis bakka tokko qofa jira, sorry. Kanaafuu sababa 5 kanaaf functionii miti jechuudha inni kun. Garuu asitti 3 bakka kanatti repeat ta'uun isaa 3 asis jiraachuun isaa rakkoon qabaatu. 6nis maaliif doomeenii range irra jira malee doomeenii irra waan hin jiraanneef rakkoon qabaatu. Garuu immoo inni kun repeat 5 bakka 2 jira waan ta'eef input irra ta'uu hin danda'u jechuudha inni jalqaba. Or example 2 the relation R is not function jedha inni kunillee. Ittaanee fakkeenya biraa isa kana yoo fudhanne inni kunis bakka 2 jira, which has number ordered 1, 5, 1, 5 kun rakkoon qabaatu. 3, 8, 3, -8. Inni kun relationidha moo relationii miti? Functionidha moo functionii miti? Jalqaba relationidha, rakkoon qabaatu relationii ta'uudhaaf. Inni kun relationidha amma fakkeenyaaf. Maaliif inni kun repeat osoo ta'ee jiru jechuu dandeessu. Garuu kun repeat yoo ta'e waan illee repeat ta'ee jira. Maaliif 5 yoo jenne 5 mitiire iddoo 2 kan jiru kana keessa tokko fudhanna. Malee iddoo 2 jiraatu inni rakkoon qabaatu. 1nis 5 wajjiniin, 3nis -8 wajjiniin. Kanaafuu inni kun functionidha jechuudha. Kunuutu ilaaluu dandeessu. So R is function jedha. Maaliif 8 -8 jedhee -7 or something other in gen -8 jedhee irra deebi'ee ammas. Kanaafuu inni kun possible relationidha jechuudha. Graphical or bifa piriitiin yookiin maashingiitiin illee jiraachuu danda'a. Inni kun rakkoon qabaatu tokko qofa. As biratti look inni kun functionii miti. Maaliif 6 asitti 7 wajjiniinis 8 wajjiniinis 2nis asitti 5 wajjiniinis 9 wajjiniinis peer godheera waan ta'eef functionii miti jechuudha. Inni kun garuu functionidha. Maaliif asitti first peer jechuun kana doomeniin kana waan ta'eef doomeniin 2 wajjiniinis 3 wajjiniinis rangein 2 wajjiniinis 3 wajjiniinis gochuu danda'a. Don't matter but functionii inputiin yookiin immoo doomeenii kan jennuun kun tokko qofa wajjiniin gochuu qaba waan ta'eef inni kun sirriidha jechuudha. Reenjiitu 2 wajjin peer godhe malee doomeenii waan hin taaneef jechuudha. Kabiraa doomeen, codomain and range kan jedhu laalla. Sadeen isaanii isinitti agarsiise biraa darbu. Domain, the set of all possible value which is qualify input to function is known as the domain of function. Input jechuudha maaltu domainiin. Domainiin first peer or inputidha jenne akkuma jalqaba jenne. Codomainii fi rangeidha yeroo baay'ee kan wal fakkaatu. What is codomain and what is range? Codomain kan jennu all
available rangeidha. Reenjii ta'anii kan fakkeenyaaf fakkeenya salphaa tokkoon isinitti agarsiisu amma isa kanarratti look. As keessa possible value'n kan reenjii ta'uu danda'an jechuudha. 2 jira, 3 jira, 4 jira, 5 jira. Garuu 4 as keessatti amma piir hin taane lakkoofsa wajjiniin piir goote hin qabdu jechuudha 4. Kanaafuu reenjii keessa hin jiraattu. Garuu immoo koodoomeeniidha. Maaliif doomeeniin lakkoofsi biraa kana wajjin piir gochuu danda'a 4 waliin. Garuu immoo lakkoofsonni inputii irra jiran 3 qofa waan ta'eef 3 asitti kana wajjin biin kana wajjin osoo godhe jalqaba wayyuu function jechuu hin dandeenyu mitiire. Maaliif first piiriin yookiin immoo inputiin lama reenjii lama inputiin tokko reenjii lama wajjin piir yoo godhe function jechuu hin dandeenyu wajjin waan ta'eef. Kanaafuu gabaabumatti koodoomein ka jennuun amma isaan hunda kana eenyufaa 2, 3, 4, 5 koodoomeeniidha. Garuu reenjii ka jennuun immoo 2, 3, 5 qofa. Maaliif 4 reenjii keessa waan hin jiraanneefi jedha. Kanaafuu gabaabumatti reenjiin subset of codomain jechuu dandeenya. Asirrallee hin jiraata. Reenjii subset of codomain. Codomain possible value ka jennuudha. Valueota reenjii ta'uu danda'an yookiin immoo valueota inputiin wajjin piir gochuu danda'u hunda kan qabatudha waan ta'eef codomain. Kanaafuu reenjiin subset of codomainidha jechuudha. Isaan sadiin kana akkanumatti bira daballa. Input ka jennuun isaan kana, range ka jennuun 4 osoo hin dabalatiin kana, codomain ka jennuun garuu asirratti kan argamu hunda kana jechuudha. Fakkeenya gabaabaa tokko osoo isinitti agarsiise isa fakkeenya kana osoo ilaalle amma fakkeenyaaf maal jedhaa y is equals to x square plus 2 range codomain amma isa kanarratti real number hunda ta'uu danda'a. X isa kana real number ta'uu danda'a miti rakkoon qabaatu. Rangein garuu fakkeenyaaf 0 ta'uu hin danda'u. Maaliif x 0 osoo as bira galchine maal ta'a? 1 osoo 0 osoo galchine y meeqa ta'a? y 2 ta'a. Y is equals to y is equals to x square dha miti x square plus 2 kanarratti x yeroo 0 as bira buusnu y keenya meeqa ta'a? Y is equals to 2 ta'a. 2 ta'a. 1 yeroo buusnu sanaa ol lakkoofsa guddaa ta'a. Minuses yoo buusnu square yoo goone positive ta'a miti. Kanaafuu 0 argachuu hin dandeenyu. 0 range keessa jiraachuu hin dandeessu fakkeenyaaf. Codomain garuu real number hunda ta'uu danda'a. Kanaafidha kan range is subset of codomain ka jenneefi jechuudha. Ittaanee kan jiru immoo combinationidha. Combination of function ka jennuudha. Summation of two function, subtraction, multiplication and division of two function ka jennuudha. Functionii lama yoo nu kennaman akkamitti summation isaanii hojjenna? Subtraction, multiplication akkasuma division isaanii ka jennuudha. Akkasumas domain fi range isaanii akkam ta'a ka jedhullee ni ilaalla. Addition fi subtraction yoo ta'u rakkoon qabaatu akkuma normal number itti walirraa subtract goona, addis goona. Garuu immoo poweriin isaanii warra wal fakkaataa ta'e qofaadha. Isa kana ni beektu jedhee namana. Fakkeenyaaf isa kana summation isaanii irratti 2 fi 3x walitti yoo daballe 5x dha. Kanaaf 4 irraa waan yoo daballe hir'isnu 5x plus 3 ta'a. Subtractionis yoo ta'u akkasuma multiplication gaafa ta'u immoo x hunda isaanii baay'isna. Kuno fakkeenya isaasitti isin hojjedheera. Minuses subtractionis yoo ta'u akkasumatti hojjenna. Multiplication yoo ta'u garuu amala raabsamaa baay'isuun qabu ka jedhu san ilaaltaniirtu jedhee namana. Elementarytti isin irra deddeebiidhaan jira.
2 jalqaba 2 kana hunda wajjin yoo baay'isnu akkam ta'a 6x'n uskeerii ta'a kunoo isaa asitti jalqaba ittaanee kanaan baay'isna 2 minus 2x ta'a minus 2x isa kana ittaanee 4 kana hundaan baay'isna 12x ta'a ittaanee kan kun 4 by minus 2 minus 4 ta'a yoo hunda isaanii walirraa hir'isnu isa kanarraa yoo hir'isnu 10x ta'a mitiire kan biraa kanarratti hin jiru waan ta'eef kana ta'a multiplication keessatti division keessattis normally walumarraa waliif hiruudha akkuma normally nambariitti wanti adda isaan godhu isaan kana keessa domain fi range isaaniiti domain of combination of function ida domain yoo ta'u domain of arithmetic combination of function this kan arfan sadeen isaanii kan eenyufa additive subtraction and the multiplication yoo ta'u consist of real number common to domain A of f in the g common kan ta'e eenyu fi eenyudhaaf f fi g dhaaf common kan ta'e ta'a jechuudha maaltu domain in case of division yoo ta'e garuu akkam ta'a division yoo ta'e akkuma isa jalqabaa kana ta'e garuu immoo division 0 dhaaf yoo hirre undefined ta'a mitiire except number which give g of x is equals to 0 ka jedhu kan fakkeenyaaf asirratti example tokko jenneerra fakkeenyaaf kuno real number ta'e except g of x 3x minus 1 kan 0 godhu alaa jechuudha eenyudha innis fakkeenyaaf 1 over 2 osoo fudhanne 1 over 2 bakka kana osoo galchine 3 over 3 ta'a mitiire 3 over 3 jechuun 1 minus 1 0 dha any number over 0 mean undefined kanaafu lakkoofsa dividerii keenya 0 godhuun ala hunduu real numberii ta'a jechuudha isuma kana exclude gochuudha jechuudha domain yeroo baay'ee domain kana kan gaaffilee irratti deddeebi'ee dhufu isa kana exclude gootu jechuudha jalqaba daftanii tokko keessa domain fi range ilaallee kabiraa vertical line test gaaffii waan konseptii namatti tolu tokko kan bakka kana jiru innis vertical line test dha vertical line test maalidhaaf fayyadamna functioniin tokko relationiin tokko functioniidha moo functionii miti ka jennuudha a numerical relation R is function if and only if no vertical line in the plane intersect the graph of R in more than one point yeroo tokko ol yoo cross godhe functionii miti jechuudha functionii sun vertical line test is used to determine whether a graph of curve is function or not if any curve cuts vertical line at more than one point then the curve is not function jedha kunoo isa kana laal amma isa kana graaficha kana garagalee jira mitiire bakka kana saa ta'u bakka fedheyyuu yoo vertical line test vertical line dhaan cross gootan bakka lama olitti yoo cross godhe yookiin immoo bakka lamaa fi sana olitti yoo cross godhe relationiin keenya functionii miti jechuudha inni kun amma functionii miti isa kana yoo fudhanne upward parabola dha mitiire kun kara fedhettu yoo fuutan vertical linein keenya yeroo tokko qofa cross gochuu danda'a kanaafu inni kun relationiidha inni kun garuu inni kun functioniidha sorry inni kun garuu functionii miti jennee exclude gochuu dandeenya jechuudha kabira type of functionidha type of function there are 3 type of functions functionoota gosa sadi qofatu jira qofa osoo hin taane as jalatti kan laallu functionoota gosa saditu jira isaanis one to one function or injective function ka jennu on to function surjective function fi one to one correspondence ka jennudha yoo akkam ta'an fakkeenyaaf alaal one to one function ka jennuuni inputiin as jiraate outputiin immoo iddoo kana jiraate yoo jiraate inputiin tokko outputii tokko wajjin qofa yeroo tokko qofa yoo peer godhe jechuudha maal ka jennu one to one ka jennu on to ka jennuun immoo a function is called on to function if
each element of in the codomain has at least one pre-image in the domain onto function jechuudhaaf immoo walumaa galatti codomainiin walqixa range yoo ta'edha jechuudha. Fakkeenyaaf isa kana haa fudhannu. Fakkeenya kana yoo fudhanne inni kun waan functionidha. Maaliif waan A'n 5 wajjin qofa, B'n 3 wajjin qofa, C'n 2 wajjin qofa peer godhe. Garuu immoo ontuu miti. Maaliif reenjiin amma reenjii kana yoo ilaalle 2, 3 fi 5 dha mitiire reenjiin kana. Codomainiin garuu range 2, 3, 4, 5 dha. Maaltu codomainiin range is equals to codomainii miti jechuudha. Range is equals to codomain yoo ta'e inni kun maalla ontuudha. Reenjiin garuu codomainiidhaan adda yoo ta'e maalidha? Ontuu miti jechuudha. Taanee kan jiru maala? 1-to-1 correspondence dha jechuudha. 1-to-1 correspondence. 1-to-1 correspondence kan jennuun immoo yoo ontuus ta'e 1-to-1s ta'edha jechuudha. Fakkeenyaaf haa ilaallu kitaaba keessa. Kunoo kitaaba keessanirraa maal jedhaa? Inni jalqabaa 1-to-1 functionii jalatti isuma kana lama wajjin peer gochuu hin danda'u jechuudha. Inputiin tokko yookiin immoo domeeniin tokko reenjii lama wajjin yoo peer hin goone 1-to-1dha. 1-to-1 kan jennuun kunoo isaasii kana amma fakkeenyaaf inni kun amma 1-to-1 miti. Maaliif isa kana yoo fudhanne kun sirriidha. 6 asitti -6 fi 6 12 wajjin peer godhe kanaafuu miti jechuudha. Garuu immoo ontuudha kun. Maaliif codomainiin hunduu reenjii keessa jira jechuudha kun. Look, reenjiin 12, 6, 5 dha. Codomainii 6, 12, 6, 5 dha jechuudha. Kun functioniidhas. Maaliif inputiin tokko reenjii lama waliin peer hin goone mitiire possible innillee. Fakkeenyaaf isa kanas yoo fudhanne inni kun immoo 1-to-1s miti. 1-to-1 miti mitiire ontuus miti. Maaliif -2 5 as keessa hin jiranii. Inni kun immoo 1-to-1dhas sirriidha. 1-to-1dhas ontuudhas jechuudha. Kanaafuu 1-to-1 correspondence isaan lamaan kun 1-to-1 correspondenceidhas jechuudha. 1-to-1 correspondence jechuun ontuu ta'ee 1-to-1s yoo ta'edha jechuudha. Kunoo isa kana asirraa ilaaluu dandeessu. Fakkeenya isaanii isaan sadiin kun isaanuma nama isinitti hime kana. Konseptiin biraa maalidha? Graph of functionidha. Graph of functionii jalatti wanti addaa inni ilaallu hin jiru. Akkuma relationii san ta'e wanta adda isa godhu kanuma amma jenne sanadha. Fakkeenya kitaaba keessanirra jiru yoo ilaalle giraafiin kun constant term yoo ta'e horizontaalii y fakkeenyaaf kun amma y is equals to 0 jedha. X'n yoo hin jiraanne ta'e yookiin immoo y is equals to jedhe constant term yoo jedhe horizontaalidha. X is equals to jedhe yoo constant term jedhe verticalidha. Isuma kana kuni x is equals to y yoo ta'e akkatti originii keessa kan darbu ta'a. Wanti biraa wanti addaan jiru yookiin immoo kan function irraa adda isa godhu functioniin ta'uudhaaf upper or lower bound parabolaa ta'uu qaba. Akka upward yookiin immoo downward parabolaa yoo ta'e qofaadha. Maaliif vertical line test yoo goone bakka lama walitti yoo kute jenne mitiire. Kanaafuu functionii relationii ta'uudhaaf akkanas ta'uu danda'a. Rakkoon qabu. Karanatti ta'uu danda'a. Karanatti akkana ta'uu danda'a.
karanatti ta'uu danda'a rakkoon qabaatu yoo maal ta'e fankishinii yoo ta'e rileeshinii ta'uudhaaf garuu only kana lamaan qofa ta'uu qaba jechuudha. Maaliif kamiif kam upward paraboolaa fi downward paraboolaa isaan lamaan kana qofa yookiin akkana gadi ta'uu qaba yookiin akkana gadi ol ta'uu qaba. Maal ta'uudhaaf fankishinii ta'uudhaaf jechuudha. Kanuma ammaa kana kun kan biraa yoo pilaasii ta'e yoo irratti daballee faaka jedhudha. Kun akkam seetanii isa kana gabaabsisinitti himu inni jalqabaa y is equals to x yoo ta'e oriijinii keessaa akkatti baajenna mitiire akkuma ammaa sana ittaane yoo asirratti pilaasii daballee akkam ta'a. Isa kanarratti pilaasii yoo daballe y irratti pilaasii daballe mitiire isa kana steppii tokko ol kaasaa jechuudha. Kanaas ol kaasa. Garuu immoo x asii gadi buusaa jechuudha. X karaa x'tti gadi karaa negatiivatti siqsaa y akkatti ol kaasa. Kanaafuu ol butaa jechuudha. Maal yoo ta'e y irratti yookiin fankishinii irratti yoo pilaasii daballe giraafi keenya steppii tokko ol nuu kaasa. Karanatti ol kaasa. Yoo irraa hir'isne asirraa -2 jenne x karaa poozitiivatti y karaa negatiivatti gadi butaa jechuudha. Fakkeenya haala haalli kun asirra jira. Kun -3 yoo itti dabalu upward ta'e osoo immoo -3 hir'ise akkana gadi ta'a jechuudha. -3 yoo ta'e yoo immoo negatiivan baay'isne kam ta'a? Kana negatiivan gaafa baay'isnu hin garagala sloopiin keenya. Akkam ta'a? Kana negatiiva x kana negatiivan jechuun x negatiiva goone mitiire x asitti yoo pilaasii daballe kun karanatti dhufaayyuu mitiire x asii kana gaafa negatiivan baay'isnu negatiiva ture mitiire bakkee kana negatiiva kana negatiivan baay'isne jechuudha. Negatiiva baay'isuu negatiiva jechuun poozitiiva ta'a. Giraafiin kun akkana ta'a jechuudha. Y irratti jijjiiramni inni fidu hin jiru. Sababni isaas x'dhaan baay'isne ka'a. X negatiivan baay'isne waan ta'eef x'n bakka kana negatiiva turte sun negatiiva baay'isuu negatiiva karanatti garagaltii. Giraafiin keenya akkam ta'a jechuudha. Akkana ta'a jechuudha. Yoo maal ta'e yoo x negatiivan baay'isne osoo y negatiivan baay'isne y kana osoo negatiivan baay'isne kam ta'a? Kana yoo negatiivan baay'isnu inni kun poozitiiva ture mitiire poozitiiva gaafa negatiivan baay'isnu as bira dhufaa x keenya immoo tuqne mitiire x is equals to negatiivuma ta'a. X keenya tuqne waan ta'eef kun asuma bira dhufaa akkana ta'a jechuudha. Sorry. Akkana kun hin jiru asirra ba'a jechuudha. Yeroos akkana ta'a yoo y negatiivan baay'isne. Fakkeenya kitaaba keessan irraa kunoo x negatiivan baay'ise pilaasii yoo itti daballe kana ol butaa karamitti karanatti ol butaa yoo irraa hir'isne gadi butaa yoo x negatiivan baay'isne kana butaa yoo y keenya negatiivan baay'isne immoo y asii kun akkatti gadi bu'ee akkam ta'a asirra ba'a jechuudha. Tole haa laallu fakkeenya kitaaba keessan irra jira yoo ta'e kun fakkeenyaaf y is equals to kun isuma ammaa sana pilaasiitti daballe -x dha yoo baay'isu kuno isaan kun lamaan x dhaan baay'isnaan akkas ta'anii. Kabira slope and intercept dha. Slope and intercept gabaabumatti isinitti agarsiisee haa darbu. Slope jechuun variabilii x duuba lakkoofsi fixed term ennaan mitiire kan fixed termii x duuba jirtu tanaadha jechuudha. Maaltu sloppiin interceptiin yeroo x yookiin immoo y poozitiiva goone dijiitii kophaatti haftu tanaadha jechuudha. Eenyudha ishiinis b tanaa jechuudha. Maaltu interceptiin kana sloppiin kana yeroo hundayyuu fakkeenyaaf osoo akkatti nuu kenname akkamitti